Guys, akkam jirtu arra immoo appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Akkuma isin beektanii kontentiin koo akkamitti akka appilikeeshiniidhaan doolaaraa Itoophiyaa keessatti eenyu hojjennudha. Appilikeeshiniin kun immoo appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaadha. Amma appilikeeshinii kana duukaa wal sin barsiisaa jechuudha. Appilikeeshiniin kun free cash jedhama. Appilikeeshinii kanaan akkuma dura isinitti himaa ture kallattii garaagaraatiin kooyinii walitti qabdanii doolaaraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kana adda isa godhu jalqaba irratti kooyinii 50 boonesii isinii kennuu danda'a jechuudha. Akkuma isin argitan amma seenee isinitti agarsiisa. Kallattii kanaan geemii garaagaraa sa'uudhaan taaksii garaagaraa hojjechuudhaan walitti qabattanii appilikeeshinii doolaaraa isinii kaffaludha jechaadha. Withdrawal kan inni godhu PayPal-dhaan gosoota garaagaraa maaster kaardii, viizaa kaardiidhaanis gochuu ni danda'a. Darbee immoo appilikeeshinii kanaan kaash aawutan isin gootanii doolaara 5 gochuu dandeessu, 2.50 gochuu dandeessu jechaadha. Withdrawal akkuma isin argitan asirraati kun PayPal-dha, viizaadha, bitcoinidha, isaan kanaanii Binance-dhaan isaan kanaanii withdraw gochuu dandeessu jechuudha. 2.5 irraa kaastanidha kan isin gootanii kun akka isin argitan asirraati doolaara 5, doolaara 10, 15 aga 200tti PayPal-dhaan withdraw appilikeeshinii gochuu danda'udha. Appilikeeshinii kaffaluu danda'udha jechuudha. Appilikeeshinii kana daawunloodii godhaatii fayyadamaan isiniin jedha. Appilikeeshinii baay'ee gaariidha. Kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha. Gadhumaatti waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Nagaatti.